Hello family akkam jirtu fayyuma naguma qabdu baga jiraatanii shaashaa qambaa jenneetu amma cinaacha tokkoon lafa geenye cinaacha tokkoon dhaabbataa isinii waraabaa jirra. Viidiyoo kana sheerii laayikii godhaa guyyaa har'aa kana ammoo hordoftoota kiyyaa fi konkolaachistuu bitee dhufee jira yookaan konkolaataadha. Akkuma asirratti argitan egaa makiinaan isheen xiqqoon kun egaa kan eenyu akka taate isiniif hima. Makiinaan magaalli guddaan sun immoo kan haadha Jaafuufaati. Inni asaan immoo inni lammaffaan immoo kan caaleeti qalloodha wanta ta'eef inni itti aanu immoo kan aadde warqeeti. Waan akkasiiti akka hangafaa quxisuutti deema miti hiree shabaab. Akka makiinaan hayaati immoo ishee diimtuu gara sanaati. Akkasi kan nagaa qabdu kaasin fayyaa qabdu kaa dhufnee jirra kaa mattanaan kiu jechuun amma gaa roobee adaama fakkaachuun amma gaa laayik sheerii gochuun amma gaa yaa binti yaa shabaab piip ayisuusiin sun immoo hin xoofa seetanii qoy makiina hayaat fidame taali hada shuu hadak hada hayaat siyyaaraa shufunuk adaamaa fi ta'u hada helu hada daakalawwal hada jaafuutti helu hada waajizeen aywa hada jaafuut taane immoo Chale chalusha tap share god itabat mabda jalfi channel tap god like god wow jira jirtu baga jiraatan ye ya jamaa ye amma ciisaa jirra waan finnu dhabne waree finne sinin jedha makiina sun immoo kan maseeti kan ittaanu sun immoo kani foozeeti kan itti aanu immoo qoyka kan foozeeti inni itti aanu sun immoo kan Nasiraa yuutuubiidha. Waan akkasiiti kaayaa uummata kiyyaa irra konkolaataa isinii fide kaa qaallittiin keessanii sheer taap godha. Akkasi kaa uummata jaalala uummata fiqri makiina hayaat eessa baale eessa konkolaataa finfinnee meeqa birrii 2,000 kala eessa deemta Adama 300,000 warratao ya amarinya ela kuno makina hayat sasan makina hayat itan semo makina kamboniyet boniye yene lubbu dubbi makina ke kuno da makina sana sibite ka harra kuno mamado biralle hindemne Tikoma tokko dubbisee dhufe kaa siniin jedha kaa waan akkasiiti makiinaani hani booniyya jira hayaati jira ammas makiinaa tokko inni akkatti quufee goodaa keessa xallaq jedhee dhaabbatu kun sinitti agarsiisa qo'a eenyu tafee amma haadha Jaafuuf kenneera warqeef kenneera caaleef kenneera booniif kenneera foozeef kenneera Nasiraa yuutuubis kenneefiira maseef kenneera maseef kenneera amma eenyu tafaree jira na'u machiisa yubbo yaa gudiiti yaarra makiinaan kun birrii wuddiitiin bitaa oole yaake gatiin isaallee wuddiidha birrii guddaatti kanfale uffata yang gadda fideeyyuu ko ijoolleen kiyyan harkatti tuffatte tokko kan galatoominaan jedhuyyuu dhabame ana istrii awwal malaabes killa nafarat maayi gulshee shukuraan heeywa maay sirkida haraam shufu hada shaara katiir mashallah واجد حلو هذا الشارع بيت بلاد ميالنا أيوة كيفكم زينة تمامكش كيف شغل كيف جمعة ay كويس دي سنيتي ورابا hintaane yaa ceekoo si dhabuun hintaane
ummata oromoo maaftu sagalee ta'ama ummata oromoo namni sagalee ta'uu dide birrii guuranii duqeetii itti darbatanii biraa deebi'uudha ummanni duqeetii isinirraan fedhe ummata gadi ba'aa dachee isaarratti adeebi'u haga yoomitti duqeetiif nama goomsitu ummanni yoom nyaata dhabne siniin jedhe dachee isaarratti deebisa gargaarsi ilma namaa galmaanuu naman ga'u karaatti nama bisa malee sabni kun maaf dacheensaa gubata maaf dacheesarraa godaane gaaffii gaafadha aartii warri taatanii fi fasaaminii fi famesobni gadi yaa'ati ummata kanaaf sagalee ta'a dhugaa rabbii har'a ummanni arsii lafarraa dhumate boori eenyu akka dhumatu teenye waldumaa laalla umaatiin gaafa ummanni salaalee lafarraa dhumate guyyaa sana callisamee ilaalamaa ture mootummaa kana haga yoomitti sodaattanii haftume mootummaan kun maaliif gaaffiin gaafachuu hin dandeessan silaa gaaffii mirgaan hin jiru taayee danda'ayyuu bari waggaa 17tti fara deemti awuz billaa namtichi abaaramaadha bar nama seenaa hin beekne birinni taayee danda'a isa wajjiniin hoogganaa ture har'a garuu gaafa dhiigni uummataa harka isaarraa wacuutii dhugaa dubbannaan fuudhee hidhaa waggaa 17tti murteesse garuu rakkoon maali garuu namni biyya isaa keessatti eegga dhalate biyya isaaf gaafachuun dirqamadha mootummaan tokkommoo gaaffii uummataa gaafachuun dirqama mataa isaati yoo gaaffii uummataan deebisoo ta'e konkolaataa irraa gadhiisuu aangoo sana itti is normaal ko anaa iftuu dubbate deeggartoonni mootummaa os keessa jiraatanii qirsin hin jedhina mootummaan duraanuu kan aangoo irratti bahe akka qeeqamuufidha namni kamiyyuu osoo hin qeeqamin addunyaa kanarra hin taa'u fokkattuus ta'ii wallaaltuus ta'ii beektuus ta'ii hayyuus ta'ii mootummaan immoo nama saba tokkoof lama hoogganu osoo hin taane sablammii dachee Itoophiyaa sana isatu hooggana murtii uummata kanaaf immoo kan kennu isadha yoo hin danda'amne hi'ataa gandaa sanaa fi hoogganaa naannaa sanaa biiroo qaba waan ta'eef biiroo isaatti waamee maaf sabni kun lafarraa dhumate jedhee gaaffii gaafachuu qaba bar ilmoo namaatu ajjeefamaa jira ilmoo namaatu du'aa jira bar sareenuu kabajaa qabdi biyya namaa kana keessatti sareenuu kabajaa qabdi garuu lubbuun namaa rikkaasha ta'e biyya Itoophiyaa keessatti yaa rabbitti kana jalaa nu baasati har'a ummanni arsii lafarraa dhumatee bor immoo eessatti akka dhiyaatu ni beektu duraan ummata wallaggaa lafarraa daguugamaa ture salaalee dhumate shawaa salaalee dhumate amma immoo kunoo akka jirutti kunoo ummata arsii kan qamadii arsiif qamadii baalee keessatti shimallisii fi abiyyi ahmad keessa dhaabbatanii footoo ka'anii har'a haadha arsii lafarraa xaraganii hayyoolii arsii lafarraa xaraganii fixaa jiru garuu maaf seenaa maaf yaadanne sin garuu barruurraa nyaattanii maaf hin gaafanne ishi naannaa sana nama biraatti hoogganaa jettani hoogganaa nama naannaa sana gaafadhaa jettani mootummaan kun isatu biyya isatu ajaja labsaa isatu waa hunda labsaa ummata kana namoota naannaa sanaatiin hoogganu sana ofitti waamee rakkoo maaf dhumataa maaf jechuudha har'a miti bar dubbiin kana gizee ummata dubbiin kun akkaataatti kaatanii yaadattu laata duraan dursee ummata kiristaanaa lafarraa fixuu eegalan ummata kiristaanaa arsii keessa jiran lafarraa xaraguu eegalanii achii boodammoo kunoo sabaaf sablammii walirraa xaraguutti ka'an kun yeroo teessanii ilaaltanii maal fakkaatame gizee namni kun bakka tokkotti namni 27 daaraa ta'u lubbuun namaa ba'u sareedhamoo nama du'e jedhee mootummaan gadi ba'ee waa tokko hin dubbanne soo kanaafuu namni du'uun isa biratti noormaaliidha itti naga'amu waa itti fakkaatu akkasiniin jedhaa warroonni deeggartoonni Abiyyi Ahmad taatanii nuuf kolshaagaa har'a xiqqoo kakkaballa aangoo maal qabnaa kakkaballa miti xiqqoo maqaa dhoofna silaa sagaleen keenya dhageettii qabdiif nama bira geessi miti waan ta'eef har'a kunoo konkolaataa bitannee jirra amma waan akkasii sin jedha makiinaan diddiimtu lamaan kun immoo tokko kiyyaa tokko immoo eenyudha eenyuuf kenna jaafee waan akkasiitti dhageessanii jirtu gurra keessatti caloo akkasi yaa ummata fiqirii nagaa qabdu kaasin fayyuma qabdu kaayuu jirra jirtu baga jiraattanii hurjii sabaa ummata fiqirii amma immoo keessa baatanii amma ummata ajandaa lubbuu namaa lafarraa dhumatu dhiistanii amma waa'ee dhimma bultii namaa keessa galtanii laagaa banaa jirtu garuu sin yoom ajandaa jalaa baatu yeroo ilmi namaa lubbuutti jiru waa'ee dhiistanii amma gidduu kana keessa ishi qimami ishi maali jedhu namticha tokko niitiin biyya alaa dhufte gante
isarratti viidiyoo diwiitii godhaa jirtu. Maayoo lubbuu namaa bahaa jiru haadha keetii bar kan goodaa keessa ciisaa jiru abbaa keetii bar kan barahaa keessa ciisaa jiru obboleettii keetii kan barahaa keessa jiru bar taateen godina Arsii keessatti ta'e kun tokko tokkoon bira numa ga'a. Achi biratti dhaabbata jettanii yaadina dhugaa rabbi tokkicha waan ganda tokko ga'e ganda hundanuma lakkafa. Duraanii warri waboo jedhan sun warri shanee jedhan suni ummata wallaggaa kana gamsiisaa fi turan. Ani garuu biyya gizee duraa tokko biyya galee arge ija kiyyaatiin. Dhugaa dubbachuuf tanan abiddi haga sirra buutuutti rakkoo namaa hubachuu hin dandeessu. Ani ko namni kun maaliif nama saamaa maaliif nama kana godhaa jedheetanii waliin jedha. Ani ko gizeen biyya galee tokko obboleessa kiyya na jalaa fudhatanii birri kenneetanii baasisiise. Ilaa waan akkasiifaa jira bara. Egguma gaafa shanee jedhamee daggalatti galameeti ummanni aara galfiin qabu haatiyyeessaa gammachuun qabdu galgala kan buna ishee danfisattee abbaa manaa ishee maatii ishee wajjiniin nagaan kolfitee raftu hin jiru Itoophiyaa keessa. Aduun dhiite taana shukukiin hin jiru bakka laxxattee akkuma boolla buutetti rafuu. Dhugaa rabbi tokkicha ummanni Itoophiyaa keessa rakkoo guddaa keessa jira bara. Ummanni baadiyyaa keessumaa immoo maaliif halkan sa'aatii 11 jechuudha amma aduun lixe taanaan sa'aatii 2 ol yaa'anii akkanii tufaa tolchisiifatanii faa nyaatu. Kunoo yoo biddeen lafa hin jiraanne qixxaa kana qixxaanii itittuu kanatti gannaqanii dhadhaa kanatti garroobsanii isa nyaattee daggalatti gaddeebiti. Rakkoon ummata keessa jiru namni quban qabu. Ummata itti murteessu miti haadholii itti murteessu miti. Dhugaa rabbi abbaa qabsaa'ee fi abbaan qabsoomne isaa walii wallaalamee jira. Video kana share goda. Amma videoon hin jiru wanta ta'eef kanayyuu kadhadheetanii akkan taanetti namatu naa fide karuftichatu naa erge. Siniin jedhaa ummata keenya tokkoffaan dubartoonni bultii godhatanii biyyarraa baatanii abbaa manaa keessan hin ganiina. Haikeer inshaalla biyyi naguma ka maal godheettanii jaarsa keessan gantume. Amma namtichi miidiyaa kanarraati waan tokko odeessaa jiru kun birrii kiyyaan ishee bararsiise waggaa 8 fixee 9 keessa jirti jedhe. Nama biraaf mana jaartee nama biraatti heerumte jedhe. Haadha ijoollee biraa qabdi. Habitti maali marashaan innuma abbaa manaa keerra jiruutu sararlee jira bar. Marashaa abbaa manaa keerra jiruutu namticha sanarra jira. Haaraan maalime? Keer inshaallaa maa bultii keessan akka salphaatti bocoon corcor gootume. Obboleessi kiyyaa maammadoon online irra calma jettanii osoo maalummaa dubartiin qoratiin dubartiitti janajjantanii bultii namaatti seenina. Keessumaa dubartiin gobozii taate bultii isheen deegdu bar hojjetattee nagaan abbaa manaa isheefillee hojii dhuumte wajjin hin jijjiiramte. Garuu tokko waan biyyaa baateef kan hin beekne jechuudha biyya namaa dhufte abbaa manaa ganti. What happened? Birrii isaa galchii fi ilmoo kee immoo maal ilmoon sun sirraa dhalate miti maa? Ilmoo sirraan qabu? Ilmoo keetti maaf garaa jabaatta? Ara ta'u faatochee maammadoon biyya rabaa keessaa yeroodhaa malee inni gaafa ilmaan kee dhageesse mana kiraa keessa gatee badabar. Kanaafuu laayikii godhame sheerii godhaa nanaarsi naanuu aaree jira ammoo an akkasiiti. Yuutuubiin yookaan hin du'u yookaan hin ka'u. Akkasi kaayaa qimamochee yenee widdochee makiinaan diimaan kun kan karufticha kiyyaati. Siniin jedha yaa ummata fiqirii yaa ummata shaggirii sheeriillee godhaa laayikillee godhaa nuus hin jaallannaa. Yenee widdochee yenee qimamochee siniin jedha ka. Yeroo viidiyoo kana dhaggeeffatiin ammoo saayilent irra godhaatti bana waan akkasiiti dubbiin akkasiin jiru. Kun karufticha caaleeti abbaa manaa caaleeti. Karufticha abbaa manaa caaleeti. Dhageessanii jirtu gurra keessanitti caalaaw. Ergitanii makiinaa kiyya waaw. Akka namatti tolu yaa salaam. Share like